أنا قرآن أما فكينا سياسة أما نكيا أساكم أرجع جبتكنا كرنا القرآن الجر قرآن فانا ربي فاتي سجله عشان دمو قرآن فانا رومي فاتي هني إننا كوني مو كتابو تجرا سجله كوني مو مجاف سجله كأننا نتي أمنو قرآن ربي تنامه سجله جرو مالي فم مجاف وبرته سيجا بدأ جرا مجاف فانا الرادو بسوفي الرابرسي سوفان واللبوتي ياف نفسياتي ياف تي مجاف كنا وسو كريستيانو ما كيس جرو أستاذ أحمد حسين تنافك النكتابة سيجله يا فإني ناكن نمو بتسكان إنجلا بتسكان نسوني دبي ميكائيل تور مجافة كلون بورصة حساقة بتسكان إنجلا مجافة قرآن كان بيتا يروندا أوردرين وردنا تجربة تجارو يروسن سمع كم ترافوتي قرآن كان جتوا متجربة تجيب ما بايس لأم أفكاب دا كم ترافوتي إنسان غافلة تتسين غافلين إندقل أكم بيتا أكاتناني الرافو ده قرآن كان رمو كان ننطلب بيتا أوردر جتوا يو أنا كأوسا قالين نبرن أوردر سنة في الفدان زي هندايتو يولا هذه طلبتين نديدن تسبيران دبسة فريا قرآن أسرة سبيل ران دبسة سندريتو بس قرآن مرة دبسوا ونم في سلكين سري متوان جراني بيجتا باينان سلكين دوغون غرافيد نديدني نان أحمد قال لا في سب دبرتي دفواني قال لا فما قبوف مالي نمني برابا يزوي جابو ما هي سني جباتي سلاو ما قبدو سني نمني براسين تنونا منتاغن إني ونتك إنه إلى قرآن كنا نجد كم متقبلات بوهنا كنيبر شكك كيس ساعات تجارو يود بسني فيا ريت ما خاسي جرين اللي تفهم منه ويا الدنيا رتن ستكني ويا كيامن سرف رد ما جاف كنا نجد هو بورصة كيس كاين نجد بورصة كيس سانكا نجد سبب نسا بورصة كيس ما جاف كل جران نجد سيجاره بورصة كيس كاين خالص سكون بدا وان تيف جنان إني لله وإني إليه راجعون. هاي ده تاكس مثلاً إنجليبونه هاي بكاشي أما تلي سومنا رجعتا ساعات استيجي أبو دابي إنجلا كاولا رافقود وانيا دوثارين جنان جد من نياتا سوني دوران تلا كريستانا تكاولي قال لي من نياتا قبدي شارجا كيسن تلا تنجتون نما كنا في دين فاسورا كاسي جدين تنجتون cuman mana muslimah tokko fotonya nena la Islam nakkarani nyaadun jedhe mana sanadi de hayye bakka feten geesseed ani durbayyun qopheeffadhe mikire ayyoon kiyya maalidha isa ijoollee islaamaa faana walitti naqoodha sigale okay hayye amma boonan tokkollee nu bira jira boonaan beektanii jaarsi sana innis ni jira amma micayyoo saniin yaadannoodha suuraa nu kaasii jedheeni itti kenneen telefoona kiyyechuudha maalan godhe beektaa suuraa boodan nu faana ka'e sana irraa kutee ka'eetiniin teenna lamaan bicha ijoollee islaamaatti gallaqqisa teenna lamaan bicha poostii godhe sii gade amma ergana macaafa kanas dubbisee alhamdulillah rabbil alamin nama amanaa isaallee galmaan gafu na haa godhu anaaf addunyaa irratti kennan naa kenneen keessaa inni kun anaaf addaati waa guddaadha jireenya koo jijjiire sii gade eessa yoon deemu meeshaan hangafe fakkeenya biyya tokkorraa biyya tokkoon tasaafaru hangafe yoo meeshaan natti baay'ate waan biraan isa malee isa kana ofirraa dhiisee hin beeku Dubaay biyya galchadhee biyyarraa moo as fide Nambo'a abdiin islaamummaatti dhufee dhugaa dubbachuuf rabbinaa fadhiisuu namoota hedduullee miidheera. Qaama seeraatiinis ofii kootiinis namoota hedduu miidheen jira. Islaamuma kan jedhame isa kanatti abdii akkas godhe minaamanidha ijoolleen hiisisellee nan qaba. Ofii kootiifis ijoolleen rukuteellee nan qaba. Maal godhan abdii? Islaamummaatti waan fidanii gashaniif abdiin hin du'a kan jedhu sammuun koo yaada yookaan hin maraataa malee hin jiraata kan jedhu yaadne nakiyaan baane. Ilaalchi duraan ijoollummaadhaa dhagaa guddatan jira. Innaa kanarraan kan ka'e baay'een itti dhagahamee nan gaddee adeemsa keessa arrabsuun jalqabee amantaa islaamaa kana arrabsuun jalqabee masgiida arrabsuun jalqabee gama rabbii isaaniin illee arrabsuun jalqabee wantoota gama seeraatiin illee adabbii jala nagashuu danda'an baay'ee isaa dubbadheera wantoota akkasiitu ture adeemsa keessa garuu miidiyaa irratti wanti hedduun odeeffamu gaafa jammaru abdii irratti gaafa nargu abdiin du'uu dide maraachuus dide abdiin maal argatee islaamummaa kee attamamma kanaa ture kan jedhuun dubbisuu jalqabee maraachuu dhabee yaa nan dubbisee tuman karaa deemu quraanaan naqee biti afaan oromoodhaan kan jiru hadiisota garaa garaan bibbitee dubbisuu gaafan jammaru walumaa gala dubbisuutu gara amantii kanaatti na fide namni dhaabbatee ragaa naa bahee hin jiru guyyaa tokko